ማስተር አብነት ከበዳ ኤኙ ዩያ አሸማከም ጅርቱ ከበጀምቶታ ፈርዶርሰተ ቆጲ ኦሮሚያ 24 ነጋፍ ጃለሊ ተኩማን በከጅርተኑ እንዳቲ ሁንደ ኬሰኒ ፊያተው ጀቻ ጉያ ራሌ ቆጲ ያዳ ሐለ ይሮረቲ ከኑንዳይ ቢቢሲን ከንቀበቴ ሰገሌዳን እስኒፍ ቀበዴ ዋንን ዱፌሩፍ ሀገጡም ረቆጲ ከናቲ ላይክ ፊ ሼር አከን መሌስ ሰብስክራይብ ጎቹን ነው ወሊንትራ Applicationi mobili biyyambati gara biyyatti biyyammo gara biyyambatti bilisan akka bilbiltaniif singargaaru barbaadan linkiin isaa commenti video kana kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun applicationi sana download gochuun ammumatti fayyadamaa jecha kallachumaan gara qophii guyyaa har'aati. Hojiin tola ooltummaa inni hojjete qalbii fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa harkiseera. Mana haadholii dadhaboo galee isaan jajjabeesseera. Dhukkubsattoota hospitaalaa keessaa nama isaan gaafatu hin qabne dhaqee isaan ilaaleera. Haadha malee abboota ijoollee guddisan, jaarrolee nama isaan gargaaru malee hafan, haadholii ijoollee isaanii waliin daandii irratti kufan gargaaruuf waan danda'e hunda godheera. Suuqii geessee uffata bitee, mana nyaataa geessee nyaata isaan waliin nyaatee hojiin isaa kun miidiyaa hawaasaa irratti yaada namoota hedduu hawwateera. Dargaggoon kun Maaster Abinnet Kabbadaa jedhama. Dhalatee kan inni guddate naannoo Kibbaa godina Kambaataa Xambaaroo magaalaa Duramee keessattidha. Kan inni itti jiraatu ispoortii motorsaayikiliin yookiin immoo dogdoqqeetiinidha. Agarsiisa dogdoqqeen taasisuurraa galii argatuun hojii tola ooltummaa kanaaf oolcha. Hojiin tola ooltummaa nama hundaafuu kan eeyyamamedha kan jedhu Abinnet kanas kan eegale ijoollummaa isaarraa eegaluun akka ta'e hima. Maatii isaarraas akka baratee guddates dubbata. Abinnet namoota kaanis dadammaqsuu danda'a jedhee hojii tola ooltummaa isaa kana miidiyaa hawaasaa irratti qooduu kan jalqabe ji'a 6 dura ta'uu hima. Isa dura garuu hojii tola ooltummaa baay'ee hojjechaan tures jedha. Namoota mana hin qabne 17 ta'aniif mana ijaareera. Hojii hojjechuuf dandeettii kan qaban garuu hojii kan hin arganne namoota 200 oliifis carraa hojii uumeera. Hojii kana hunda kan hojjetu garuu qofaa isaa miti. Namoota biyya keessaa fi ala jiranirraa deeggarsa akka argatu kan himu namoota imaanaa jedhaniitti kennataniif ni dhaqqabsiisa. Abinnet torbaniin namoota 7 humna hin qabne daandiirra jiraniif hamma humna isaa deeggarsa akka godhu hima. Hojii tola ooltummaa kanaafis baatiitti hanga birrii miiliyoona 1 akka baasus kan dubbatu yeroo ta'u, hojii kanaaf onnee gaarii fi sooressa ta'e yoo qabaatte qofa hojjechuu dandeessas jedha. Nama gargaaruuf kan si kakaasu onnee gaarii yoo qabaattedha. Waan gaarii hojjechuuf safartii himaatii hin barbaachisu. jechuun Abinnet BBCtti ni haasa'a. Guyyaa 5 dura ture Abinnet suuraa onnee namaa cabsu tokko miidiyaalee hawaasaa irratti arguun kan qoode. Haadha Boorana keessaa sababa gogiinsaan baay'ee miidhaman foon isaanii lafee isaaniitti maxxanee walitti butamanii taa'an ture miidiyaa hawaasummaa irratti qoodame kan arge. Suuraa kana yeroo argu guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 9 ta'a ture. Suuraan arge boqonnaa isa dhawwee oole. Halkan sana sirrafne ture. Waan bari'u natti hin fakkaanne ture kan jedhu Abinnet konkolaataa kontiraata fudhachuun gara Shaashamanneetti imala kan jalqabe. Halkan sa'a 7tti Shaashamannee gahee. Boqonnaa gahaallee otoo hin fudhatiin halkan keessaa sa'a 10tti imala isaa gara Yaaballootti jalqabe. Kuta deemuun magaalaa Yaaballoo gale jedha. Miidiyaa hawaasaa irratti kanneen isa beekan namoota gargaaruu dhufte moo jedhanii na gaafatanii jedhe. Eeyyeen namoota sirriitti gargaarsa barbaadan bira nageessaa jedhee itti haasa'e. Sana booda magaala keessaa achi bahanii yoo deeman namoonni gargaarsa barbaadan kan inni eegeen olitti miidhamanii rakkatanii arge. Lafti isaa gogaadha. Waan nyaatamus ta'e dhugamu hin jiru. Horiin isaanii dhumaniiru. Namootnis lafeetti qofaafaniiru. Ilaaluufillee namatti ulfaata jechuun waan naannichatti taajjabe hima. Abinnet haadha suuraa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti argee fi hirriba isa dhorkee argachuuf barbaacha guddaa akka godhe hima. Haa ta'uutii garuu namoonni hin gaafadhe hunduu lubbuudhaan akka hin jirredha kan natti himani jechuun isaa sa'a.
Yeroo kana dhaga'u onneen isaa akka malee cabde. Isaaniif dhaqqabee ol isaan qabuuf yaadus kana gochuu dadhabuu isaatti garuu gadduu malee homaa gochuu hin dandeenye. Warri kaanis gargaarsi dafee hin dhaqqabuu fi taanaan garuma kanatti deemaa jiru kan jedhu Abannat gara mana raabsaa shaqaxootaatti deemuun waan humni isaa danda'e bitee isaan gargaaraa akka jiru BBC'tti dubbata. Horiin jiru jechuun hin danda'amu. Bakka ta'etti qofa horiin tokko lama mul'atu. Ijoolleen isaanii waan nyaatan dhabanii beela'anii dhukkubsatanii ciisaniiru. Haalli namoonni itti jiran gaariidha jechuun hin danda'amu. Deeggarsi isaaniif dhiyaatus gahaa miti. Namni hunduu irratti hirmaachuu qaba. Mootummaadhaanis qofa waan danda'amu miti. Waan dandeenyu hunda gochuu qabna jechuun Abannat dubbata. Abannat gara Booranaatti erga imalee kaasee kan waan raawwatus ta'e kan dubbatu abbootii fi haadholii achitti argaman waliin ta'uu dubbata. Inni akka jedhutti yoo ta'e buufataalee yeroo achitti qophaa'ee jira. Isaan waliin taa'anii dubbachuun mataansaa abdii namaaf kenna. Boqonnaan sammuu amma qabu adda akka ta'es dubbata. Hanga Waaqni uummata Booranaaf rooba roobsutti achuma akka turu kan dubbatu Abannati. Haala danda'ameefiitti waan humni isaa danda'u hunda raawwachuun namoota rakkoo irratti argaman deeggaruu akka itti fufu dubbata. Namoonni karaa kiyyaan deeggaruu barbaadan bilbilaan na qunnamaa jiru. Karaa koo qofaan guyyaa tokkotti birrii miliyoona 2 walitti qabameera kan jedhu Abannat deeggarsa namoota tola ooltota ta'aniin deeggaraa akka jiru dubbata. Abannat hojii isaa kanas maatiinsaa akka deeggaranii fi hanga danda'ametti namoota rakkatan bira akka dhaabbatuuf akka jajjabeessan hima. Viidiyoo haala Booranaa keessa jiru agarsiisu ergeefiin ture. Maatiin isaa deebitee hin dhufiin jedhanii na jajjabeessanii jechuun Abannat dubbata. Inumaa obboleessi isaa xiqqaa fi hiriyaansaa tokko isa waliin hojjechuuf fedhii akka qaban kan dubbatu Abannat gara fuulduraatti illee hojii kana jabeessee akka itti fufu namoonni nama akka isaanii akka gargaaraniif akka kakaasuu barbaadu haasa'a. Itoophiyaa keessas naannoowwan garaagaraa deemuun deeggarsa gochaa akka ture kan haasa'u Abannat nama deeggaruudhaaf naannoon nama hin daangessu jechuunis jaalala namummaa aadaa afaan naannoon hin daangessiin akka qabus Abannat afaan isaatiin haasa'a. Dhumarratti Abannat namoota deeggarsi barbaachisu bira dhaabbachuu milkeessuun karoora isaa akka ta'e kan dubbatu yoo ta'u keessattuu haadholii fi abbootii rakkatan daandii irra jiraatan naannolee adda addaa keessaa kaasuun akkuma sadarkaa federaalaatti dhaabbata tokko hundeessuuf daandii mijeeffachuu akka barbaadu namoota hojii hin qabneef carraa hojii uumuunis hawwii isaa akka ta'e Abannat BBC'tti dubbateera. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 gochaan nama qajeelaa kanaa baay'ee kan nama hawwatudha. Hanga humni keenya danda'etti hundumti keenyiyyuu uummata Booranaa maddii haa dhaabbannu jechaa qophiin ganama kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share fi subscribe gochuullee hin dagatinaa jechaa appilikeeshinii moobaayilii toora intarneetii keessan qofa banuun biyya hambaarraa gara biyyaatti biyya ammoo gara biyya hambaatti kaffaltii tokko malee bilisaan isin bilbilchiisuu danda'u yoo barbaaddan linkiin appilikeeshinii kanaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadamaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.